hidhi haaromsaa piroojeektii humna abjuu Itoophiyaa bu'uureessa ol ka'iinsa Itoophiyaa jalqabsiise daandii seenessa haaraa itti fayyadama bishaan gaanfa Afrikaa kan sirreesse walqixxummaas kan mirkaneessedha. Kana malees piroojeektii seenessa hin danda'amuu geeddaree ilaalcha Afrikaanummaa bifa haaraan galma haaraaf boce dhugaa eenyummaa Itoophiyaati. Imalli ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa qormaataan kan guutame ta'uyyuu cichoomina hooggansa jijjiiramaa fi aarsaa qaalii uummanni keenya kaffaleen abdiirraa gara ifa qabatamaatti ce'uu danda'eera. Kanaanis ol ka'iinsa Itoophiyaa jalqabsiisuu bira darbee piroojeektoota gurguddaa ol ka'iinsa Itoophiyaaf bu'uura ta'an akka jalqabamaniif boqonnaa kan saaqedha. Humna dippiloomaasii Itoophiyaas sadarkaa olaanaatti kan ceesisedha. Ijaarsi piroojeektii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa milkeessuu keessatti uummanni Oromoo akka baay'inaa fi guddummaa isaa gituun gama hundaan gumaacha isarraa eegamu taasisaa tureera. Kanaanis saboota obbolaa waliin ta'uudhaan ijaarsa biyyaa bu'uureessuu irratti argama.